Ashamaa jirtu maatii kookii tuubii kan taatanii bakka jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u jirtu. Ani jira nagaa kootti galata Waaqayyo. Inni sa'aatii kanaan yeroo kanaan nu ga'e Waaqayyo galanni haa ta'u. Akkasuma warri maatii kookii taatanii anaa dhufuu bakka nagaa dhuftan isiniin jedhe warri maatii naaf hin taane immoo maatii naaf ta'a na jajjabeessaa na waliin dhaabbadha. Na faana ta'a isiniin jechuun jaaladha yaa uummata qashtii anaa dhufu akkasuma. Baga ittiin singa'ee baga irraa aftanii bara kanarraa barri kun bara jaalalaa bara kabajaa kan itti wal jaalannee kan biyyi keenya ittiin wal jaalatee nagaan bu'u haraarri bu'u nuuf yaa godhu isiniin jechuun jaaladha. Barri kun bara nagaa bara jaalalaa nuuf haa ta'u. Akkasuma warri masqala deemtan irreecharraas baga aftanii baga gammaddanii baga tokko taatanii ammas borus arrasi Waaqayyo tokko nu haa godhu kan gammachuu kan jaalalaa nu haa godhu. Maaliif biyyi keenya yoo nagaa ta'e nutis keessi keenya gammadee jiraata. Biyyi keenya yoo bara baraan jeeqamee dhiigni lola'e nuufis asitti homa nagaa hin argannu. Maatii keenyaaf yaadna nuti bakka gaarii jiraannee isaan immoo achi waan galaattaamanii nutis hin jaalannu waan ta'eef kanaaf akkasiin jechuun jaaladha. Kanaaf biyya keenyaafis maatii keenyaafis Waaqayyo nagaa yaa godhu biyya keenya walaa jaalachiisu isiniin jechuun jaaladha yaa uummata qashtii. Kanatti aansee kookii maal qabattee dhuftee jettanii kanuma gaafa miidiyaa banattu gara miidiyaatti yeroo dhuftu maaliif kan dhaloonni bulu sirraa baratu kan maal hojjedhee gaafa miidiyaa kana banattu maalan hojjedha dhaloonni maalirraa barata ani sammuun kee danda'e kana nan danda'a kana nan godha dhaloonni koo immoo kanarraa barata kan jennu miidiyaa bananne jechuudha. Garuu immoo achuma keessa zim jennee camaallaqa waan addaatti kan banatan hin jiru. Maaliif akkuma miidiyaa irratti arginu kana miidiyaadhuma akkoo yuutuubii ta'e tiktookii ta'e waan addaa ta'e miidiyaadhuma akkuma argaa jiru waliin. Kanaaf dhaloota keenyattis nagaa yaa buusu nagaa nuuf yaa godhu barri kun bara jaalalaa bara itti wal kabajnu nuuf haa godhu isin jechuun jaaladha sirraani. Kanaaf kookii maal qabattu naan jettani ani immoo baay'ee kan jaaladhu baay'ee kan kabaju ijoollee guddina tokko galatooma isin jechuun baaladha. Warri na bira dhaabbattanii na gargaaraa turtanii Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa rabbiin keenya isin haa eebbisu isin jechuun jaaladha. Maaliif dhugaa dubbachuuf baay'een gammade baay'ee gaafa xiqqoo kanarratti jabaadhuu hin dandeessa duubatti hin deebiin yoo namni siin jedhe tattaafatta. Dhugaa dubbachuuf maaliif nuti gola Oromaa keessa jirra inaarraa waan hunda jechuun asirratti maal dubbachuu barbaada. Gola Oromaa keessa gaafa jiraattu kuni miti nuti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan akka keenya hin jiru. Odoo ifatamtu osoo waan hunda siin jedhanii odoo silkii akka ittiin qabanne jirru nuti garuu dhugaa dubbachuuf yuutuuba hojjechaa jira as keessatti jechuudha. Ani akka gola Oromaa ulfaatu hin jiru. Nama gola Oromaa deemetu arga waan hundaa jechuudha. Kanatti aansee maal jechuu barbaade nuti nama digirii meeqa baratee xumura jechuudha. Maaliif rakkinnis yoo baay'ate wanti hunduu baay'ate keessattuu akka silkii hin qabanne han dhoowwamu hin jira. Yoo ati silkii qabattee mukaan kumnis miti yoo ati viidiyoo baatu jettee viidiyoo jennaan hargitanii jirtu samoonni jechuudha. Micoonni viidiyoo baate jedhanii viidiyoo waraabaa jedhanii kan dabadabamte jechuudha. Maaliif nuti tokkoffaa waan goones waan hin goones hin dubbannu ofirraa hin deebisnu sodaa qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asirratti gaafa gootes gaafa hin goones zim jenna zimitaa qabna. Micoon inni rukutamte suni viidiyoo waraabde jechuun daa'imti waan hunda soba. Ani maaliif daa'ima hojjedhe waan ta'eef argee jira isobu daa'imti isaanii sobu garuu yaa sobanii malee isaan isaanii fudhatu. Isaan kan ijoollee isaanii fudhatu malee kan keenya hin dhagaanni nuti nama itti fakkaannu nama iyyuu itti fakkaannu dhugaa dubbachuufi. Kanaaf akkasiin jedha
kana keessatti oduu dadhabne hin jenne kunu waaqayyo immoo kan dhaloonni nurraa baratu kan hojjennee itti milkoofnu nu haa godhu. Irra caalaa warri waa'ee fayyadamanii bakka guddaa isin haa ga'u isin jechuun jaaladha. Kanaaf akkas fakkaataa asirratti maal jechuu barbaadanii dhugaa dubbachuu fi guddaa naaf galatooma ijoollee baay'ee jaaladhu. Dadhabne nuufne osoo hin jenne natti deddeebi'anii na gargaaraa turanii guddaa sanaaf galatooma. Ani nama heebbisuu hin beeku rabbi isin heebbisu isin jechuun jaaladha. Barumsa guddaa isinirraa argadhe dhugaa dubbachuu fi erga miidiyaa kana banadhee hiriyoota asirraa argadhee ani baay'ee jaalladha baay'ee kabaju dhugaa dubbachuu fi hiriyaa gaarii bira yoo oolte waan gaarii baratta beeki. Gaafa hiriyaa gaarii bira oolte maaliif hiriyaa keessanirraa baratta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkas jechuun barbaadaa galatoomaa galata guddaan irraa qabdu. Kanarra namni lama namni sadii nu laalu immoo kan miliyoona nu laalu ta'a jechuudha. Boruuf yoo jabaannee irratti hojjenne waan barumsa qabu yoo irratti hojjenne tokkoffaa viidiyoo namaa gaafa iddatti galakkistu viidiyoo kee yoo waan xiqqaatis yoo irratti hojjette boruu kee isa laaltee gammadde viidiyoo kee isa laaltee gammadde jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaade nuti gola hormaa keessa jirra baay'ee ulfaata viidiyoo hojjechuuf dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata maaliif gaafa viidiyoo baatee si argan maaliif jedhamee akkas rukutamte micoon jechuudha. Maaliif mana kee miti mana koo jette. Kanaaf nuti immoo zadee mala beekna waan ta'eef bakka erga hin dandeenye hin hojjeta jennee ijoollee meeqa mana madaamii keessa ta'anii kan hojjetanii kan namarree gargaarsa ta'anii gaafa biyya isaanii galanii rakkataarree kan gargaaran yuutuubii kanarraan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin jiru. Nuti immoo nuti nama xankaaraa ta'anii yoo hojjenne boruutis nuti milkoofna jechuudha. Bakka gaarii hin geenya. Abshir duubatti hin deebiina jabaadha hojjedha. Waaqayyo immoo bakka gaariidhaan nu haa ga'u. Kan dhaloonni keenya boru irraa laalu kan irratti hojjennu waaqayyo nu haa godhu. Maaliif dhaloonni keenya kan laalu ilmoon keenya kan boru laaltee armeen koo akkas hojjette abbaan koo akkas hojjette kan jettee nurraa gammadu. Maaliif alagaan kan nurraa gammadu yoo hojjenne nutis boruuf hin teenya. Garuu har'ammoo waan barbaanne irratti hojjenne boruu nuti itti qaanuun har'aaf garuu tokkoffaa maal jechuu barbaada. Gola hormaa keessa jirra nutti hin beeksisu beebii maatiin koo nan argu jenna firri koo nan argu jenna kan nu argu garuu rabbiin nu arga. Asirratti gaafa koo biyya kee galtee irratti hojjechaa jirta maal irratti hojjettee maatiin kee laaluu hin dhiisani kana bara. Kanaaf jennaani waan gaarii yoo irratti hojjenne gaariin gaafa afaan keenya bahee dhaloonni keenya har'a namni tokko namni lama si laala namni nan laalu silaa jettee waan barbaaddu jette garuu immoo boruu dhaloon isa kana laalu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf boruu dhaloonni keenya kana laalanii guddatu. Kanaaf asirratti maal jechuun barbaade gaafa ati namaaf taatu gaafa ati nama bira dhaabbattu waaqayyo immoo si bira dhaabbata jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'ee jaalladhu galatooma jechuun barbaada. Asirraanis hin galateeffachuu dhufe dhugaa dubbachuu fi rabbi isin haa gargaaru hunda keessaniifuu kan as keessa rakkina keessas baane biyya keenyatti galee biyya keenya nagaa yoo ta'e biyya keenyatti galee kan hojjenne itti milkoofnu nu haa godhu. Malee har'a jalqabnee boru dhiisanii bu'aa hin qabu. Kan itti milkoofnu rabbiin nu haa godhu. Kanaaf jabaadhaa wal bira yaa dhaabbannu harka wal haa qabnu. Laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Amma qabdanii wal bira dhaabbadhaa. Abaluu akkana jettanii wal hin tuffatinaa. Erga Oromoo taate wal gargaari wal bira dhaabbadhu. Dhugaa dubbachuu erga Oromoo taate jechuudha. Afaan kee gargaari. Afaan keeti waan ta'eef gargaari jechuudha. Kanaaf akkas fakkaata wal jajjabeessinu osoo wal hin tuffanne abaluu akkas osoo hin taane wal hin tuffanne wal bira dhaabbannee waloo gargaarree nuti boru hin guddanna bakka gaarii keenya jechuudha. Kanaaf natti hin tolu gola hormaa keessa jira adashii jennee warri Itoophiyaa galanii dhiisan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf maaliif nu hin barbaachisu erga jalqabde si'a xumursiisu rabbiin. Kanaaf ani baay'ee kanan sin jaalladhu baay'ee kanan sin kabaju. Guddanaaf galatoomaa galata guddaan irraa qabdu.
Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.